beeksisaa beektaa wayitti mas kiisingii gootu dubartii wayita kiisingii gootu afaan isii kun xiqqoo akka tokko dheefi osoma asiin kana dhungattu azala gabbuutee naannoon kuni akka tokko dhiira baay'ee bira deemu amma hin beekne sintu hin beekne malee wallaahi ijoolleen biyya arabaa kun baay'een hin beekan akkasitti arfii kiyyaa cukkatti uguladhee laalee yoo shororkaan isii kun waa ta'e akkam godha beektaa in qaba qo'e suuraa kaasisi ergu borii kash foo irratti hojjetu tokko jira xibsii yaani kasala qabsiistee ከዛ በኋላ ፎን ቀለም ሙርቴ ከስ እንዝራ ዮፌቴ ኖርማሊ ሳ ዮፌቴ ሞ ቅመሜ ደዳት ወልት ለላይቴ አራ ኮፒኒንግ ለ ዳብተን ይርተኒ ወዱረ ገፈታት መታብታ ጎራ ሰደቃ እንጅ መናው መቀቱ ፎሎና ጎደ ላ ኢላህ ኢላላ ዱ ሀሬሴና ደማን አንዲሴ ጅራ ወላ ቻው ሰደቃ Bilbilee jalan kamne bilbilee lamaan gaafa iluun dhufee aarayyuu bakka tartiibu waan itti deemaa isa iluutti bilbilee dadhabee as deebi'een tun taa'u natti dawwalee afarsoon jalaan kaamne ammas natti dawwalee jalaan kaamne booda sagalee naa qabe narraa kaa kunoo yaa'unna sagalee sii banaan innis yoo qabaate yoo hin baasa jechuudha dhugaa hojjetan deema achumaan sagalee kana naa qabe afarsoo so sagalee kana naa qabeeti ela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu baay'ee kaasuu diddee mee rakkoon qabu. Garuu ani waan akkasiidhaan barbaadeeni. Mucaan tokkoffaa ka barbaadu giiftiidha. Giiftiitu irraa dhaabate. Giiftiin irraa dhaabannaan uummata waliin dha'aa jira. Nama meeqa waliin dha'u jira. Iluufaa mee ammatti iluunfaa na hamataa na arrabsaa ittee yaadda. Iluufaa arrabsaa jira. Mollaayitiin faa arrabsaa jira jechuun warra idmee isaanii guutuu si jalatti fixan. Warra akka mollaayit fa'a. Ullee hin beeknaa jechuudha si galee. Warra akkasii fa'a sababa Maarqos taasisaa fa'a erganiifiin isaan arrabsu jira. Ati garuu rakkoo hin qabu booddee gaafa mucaa kana jala deemte namaa wal dhabuun keetis namaa wal bu'uun keetis waan hin hafne kan garuu dhaamsa sii godha ishee. Dhagaarta asli. Dubbii bakka dhugaa geesse kanaafan sitti maaraan. Ati yaaqootii waliin nyaanne waliin dhunne asbutti achiin buttu na guddisi guyyaan itti agarsiisa asliitti na guddisi obboleessu. Okay. Ini muhon tuh. Garta April di dami. Borang tamu lu kutamaran. Dami sa diterra katamaran asli. Guyya ujin. Video ka bakhan jarna ra katalis. Amma mali taken dawe. Hinga malin. Atma fara sagale kana na kami. Sadafara tinan dawale fi. Arabcha kana kalam tura nama hada ke rabsin nan hada ko rabsin. Wallahi asli. Wallahi hada ko qabri jirti miti. Isi tarsika kadda iluun jedheeni nama ciisan jedheen na jaallata nan jaalladhaani na gorsaa waa hedduu narraa dhorgaa jedheen afarsoodhaan waliin jalaarra keessaan dhufee haadhatti kakatu waan fedhetti nu kakachisi quraana qabeessi kadhaan jecha kana jechuudha naannii na dawwalu sababii iluun naqe malee ani isa beekamtii kennuuf hin dandeenye haga sana cufee ture nan deebisi ammas raggata irraa deemeen jedheen lammatan naqinii nama danuu awwalti buutaanaan jedhe sagalee ani naan jedheera. Amma kun bari kanama kama isteepii lammataati jalqabni balaa kana maalin osoo kunoo kanuma jalqabni ana kan jaraan beekon kunoo kingaa madi jira galchi gaafadhu jalqabichan beekon an kanuma asirraana jammara meera achumaan amma kanaan dhaggeeffadhu qala kanaan wal biraa gallee afarsoon jedheen mubee jedhee iluun ikkoo nama giiftii nuu kenneenaan jedhe mubaarakiin irra gaxinaa oromoo gargaaraa jira haa gargaaru callisaa ijaallaalaa nuun jedhe jennaan akka iluun kana gootu nan beekaan jedheen agalatooma anis kanuma na gubeen naanan akkanni kana sii kenne beekaa kaan jedheen hin beektu jedhe kanumaatu mucaan kun akkanni naa lolu argeetanii dhiisii jedhee irraa kaasuu dhaqee mucaan hojii wal arrabsuu hin danda'anii kaasuleen jedheen naggeeffatu tolee jennaan
finneerradha isa obboleessummaa walitti manne ammanaan galqee waa birrii waa'ee birrii dhiifamanaa godhibu waa'ee birrii walloo irratti gastii wayii irratti hingaama daasofsiisee waraaba ta'e jalatu birmannaa waamee jennanii hin beekon akkatti waraabu sagalee haadha faatee Jamaal Godii G-Power namoota achirra jiranuu waraabbatee of harkaa qabaa maal naan jedhe sii naan jedhe een jedheeni jalan jira kalaan sii kanatti dhuftee jiraa fi hin jaalladhaan lubbuun namaaf jettu jarri sirratti wal ijaaree jedhe Oromoon tiktokirra jirtu hedduun sirratti wal ijaartee guruppii qabdi sirratti wal ijaartee si balleessuudha haga lubbuu keetti si balleessuudha deemaa jiru ofirra taa'ii jedhe innaan eenyunniin jedheeni himudri eenyunniin himudri manan bana kottuun jedheen dhaggeeffatu baay'ee jedhe dhufe kengaama baasi eenyunni jennaan sagalee haadha faatee bicusi waan ta'e wayii kiriir godhaarti waa'ee faannoo maal raggatoo maaltu fide waa'ee faannoo raggatoo kooti ati quba qabda asli kana keessaa baaseera waa'ee birichaa haasa'uun barbaadu nama tokkotti haa taasa'e barbaadde malee sinna wajjin laffe sitti meera sanyitti meera makii quba qabdi kanaaf inni ittiin raggataa jiruu fi inni ittiin diaktiivii godhe hunda gatii beektuuf dubbachuun barbaaduan faannoo raggatuu maaltu fidee maaloo akkaawuntii cufameera jedhanii maal jedhanii wocanii sagalee sanas anda garuu dhaqee dhaggeeffadheera sagalee hunda dhosse kan haadha baatee dhaggeessifnaan haadha baatee tokkitti maal dhaggeessiftan deebitee meerre kan warra kaanii kan warra na ajjeesu jedhee bakka barbaade hin ajjeefne bakka jedhu sana jennaan iluun dhufe dhaggeeffadhuba iluun na dhufu ol galchee ilu ol galcheen guddisee bakka guddaa kaa'ee waddeenyaa kooti obboleessa kooti akkumas jaalladhaan siires amma iluu biratti naa shoo iluu atis bakka dhufte naa himi warra naa ajjeesuudha walii galee jennaan as na qabaa achi na qabaa as na qabaa achi na qabaa jedhaa olee kee aaree nutti himtamoo natti himtu jennaan warra si koomandooti si ajjeesuudha walii jaaree naan jedhee dhaggeeffadhu as iluu biratti laa malee hamii miti onlaayinii irratti hagasuma kingaa mattu naan jedhe kanammoo asli feetu amma sii fida feetu waraabeen tiktokii koo irraan balleessine viidiyoocha gaafasii jalqabaa haga dhumaa alhamdulillah hundi isaa jira kun antanaa koo keessa tiktokii keessatti kan seefii ta'uun beekta amma naan dhaabbadhu gaachumatti hin dhaggeeffadhu akka ergasii illee iyyee hin beektaa mala koo iyyee isiisee yookiin immoo woy warri si koomandoo naa ajjeesuuf deemanii warri si koomandoo kanana godhanii naa dhageessanii oromoo maal alaalku maalan jedheen dhaabbadhu achumatti hin achumatti dhaabbadhu bakka kanaan jedheen bakka dhaabbadhu hin namni lama yookiin namni sadii yoo inni waan barbaade haasa'e warra si koomandoo jettee walitti qabdee haasoftaan jedheeni achumaan iluunu mubaarak jedhe nama kanas intalaan jedhin jedhe akka barbaade naa arrabsaa oolaa haadhaaf abbaa koo mucaa kana dhageesse mucaa kana naan jedhe nama walitti buusuu deemu nama danuu dhabuu deemta naan iluu koo dubbiin naa galtin jedhe dhaggeeffadhu gaalaa alta karaa akka shakkiin hunda keessa dhumne akkasumaan dhaabee iluun bakka dhaabbadhu cufinaan jedhee ishin jedheeni kingaa madamaa salaamaa jedheen wal geggeessine takka butusi achirraa dubbadhee taphannee taphicha tola naa biqaalaa si koomandee oromoonni jedhu dubbiin dhaabate እንደዚህ አይነት ቀልድ አላውቅም achumaan dhaabbatee iluun isin agorsee tolee iluu koo jedheeni deemne cufaminan galgala iluunan akka obboleessaa tallaala akka abbaata akka maali tallaala jedhu suuraa koo anaa geemii taphataa jiru geemii hodhituu wayin taphataa dhageettanoonni jiru ijoolleen iluu laali naan jedhan wallaahi in eegne anas suuraa koo suuraa mucaa kooti daa'ima miti iluun galee nama guddaa nama kaleessa narraa iyyuu lolaa ture suuraa koo suuraa nama kootiif suuraa ilmoo kootii gad deebisee na raggataa argeen obsa dhabe as jara giiftanotaa dhiisee adabbiin asitti adabaarus dhiisee nama 600 akkaawuntii kaaniin iluun jedheen samiileedhaatiin iluu atis ilmoo koo fi haadha manaa koo dabaltee moon jedheen kiyya qoftiin ga'uun jedheen rakkoon qabu na raggatuun keen jedheen hagan jaalladhuga jennaan tole jedhe cufi intana footoo hunda isaa kaase achumaan hangalee naan baasu maaliluu ati na gorsite mucaan si biratti naan jedhe
gadi bee ajandaa Akkoo godhadhee gumaa amanee ashitti kayyadu ashitti feekidha buuti isin jiraa jirti ijaan waan argitu afaartoo fidi jennaan didde. Afarsa nazalan jiru asli. Laa bakka afaartoo deegan jira. Afarsaan jechuudha. Afarsaan fa'a mana iluu jiran. Mana iluu manni iluu manaa jira. Omar akkom qabaye. Mubarak taasise. asli achumaananiyyi viidiyoo kana hundammoo baaseen sii fidan siin jedhe yookiin immoo ani hin baasu harka keetiin keessaa baafta amma iimeelii si kennan seentee guyyaadhaa wajjin gaafa 22 gaafa 23 seentee irra galtee baaftee uummata dhageessuu dandeessaa jechuudha kana jecha koo bara kootti waraab ta'e gati ta'eef an viidiyoon balleessite torban kana sana booda dhaabatee an uummanni si koomandoo kana naan jettanii maali jedhee noo himne dhaabbadhu narraan jedhe jechuudha nama lama sadii jetteen jedheeni si koomandoo jettaa jedhee dhaabsisee dhaabatee iluun na gorsee deemee mana iluu galee iluu maaltu badee qoleessa koo an dandahee siin waa jechuun danda'u suuraa baga kaafte galatoomi nama galataati baga suuraa haadha manaa kootiif ilmoo kootii kaafte abbaa barbaade galabatee arrabsaa garwaati galabatuu hin dandeessu kan ilmoo kootiif warra kooti anaafatti saahiba jennee tolee waliin jennee utuu nu haasa'aa jirru achi keessatti arrabnee galee wacnee galee nama dandatee namni haasaa maara wacnee galeennaan kutee biraa ba'ee dhufee mana koo banadhee taa'ee geema kiyya ishqii kiyya eegalee wannan beeku hin jiru kanaan achitti wanti tokko hin jiru la wanni tokko hin jiru hadda immoo gurbichi kingaama jedhamu jechuudha mana banatee jira ati faannoodhaaf birrii walitti qabdee moo naan jedhe isheen natti godhee walloodhaaf birrii walitti qabdee naan jedhe dhaggeeffadhu as an dubbitee kana immoo nan sodaadha dubbii uummataa kana na beektaati dubbii uummataati nama dhuunfaati miti alana immoo anas siafeen jedheeni natti mati jedhe waanuma dhagee natti mufi waan waraabbadhoo firgaa qabu waan abufaannoo faa galchanii beektaa jarra farsoo abufaannoon as gabbitu asli abufaannoo galchanii riga ta'u nu amaaraan tokko viidiyoo si banuu hin danda'a mala sagalee qofatu hin taane viidiyoo si banuu hin danda'a nu amaarri tokko obboleewwan namni amaara ficcisiisuudhaaf birrii walitti qabe mubaarik musammaati jedhanii itti maneennaan እናቱ ነኝና የስልጤ ልጅ የውሻ ልጅ ጀዴ አቡፋኖና አራብሳ ገስቲ ጆሎ ሮሞረት ቹላ አርገተኒ አማሮን ጀዴ ኩኖ አቡፋኖ ወራባቴ ቪዲዮ ችላታ ማል ጀዴ ኑት ንጉሳ ፋኖን ግዱ ከና አንጎን ቀበን ኢንሻአላ ኢላልቻ ሲኒ ጎና ጀዳኒ አማሪፋን ቤታ አሰው መሌ ደገሁም ቤቀሉ ሰገሌ ወራባቴ ገዲፈቴ ረኩኖ ወርባደ ሲነገ ሰበኔ አካስነ ጎለኒ አመሌ ዴቢን ያስዳል አመሌ ደበርሰኒ ነከነኒ namana dubbatu dhaben usee sittillee argi sani maddu ini mannen sattinen taara ammaga galibaanii haadha isaa qabrii keessaa baafne jedhan kanas viidiyoon qaba si arguun danda'an allaa kulleen sheekii adiin tokkittitti nageenyaan bu'anii dhufanii gasteerti haadha isaa qabrii keessaa baafne abbaa isaati wajjin akkana zinaatti hojjenne akkatti deebifne akkana goone inni haadha koo qabrii keessa utasaara qabrii yaa qabda na arrabsanii amma ol galchee na arrabsaa jira hunda kanaa dandeen taara wannan beeku asli hagasi as keessatti si koomandoo mucaan sun jedheef anatti gaafatama miti si koomandoo si ajjeesuuf naan jedhe walii jaaranii dhaabbadhu jedheeni malee na ajjeesuufi si koomandoo jedheetu hin gaafadhe nama tokko ummata si koomandoo miiliyoona meeqaa dhiiftee asli iyyuu si bira jiru tini manne gadi baatee ummata oromoo takka nuun jettee naan jedha adda ummanni seeranarraa argatati galee ana seera gasiitii miti waa jarjara minaamni dhiiseera hin jenne dhaabbadhu si koomandoo jedhanii nama lama sadii jetteen jedhe oo bakka itti balleesse natti muree bulee kanuma dubbiin jiru gaafadhu kin gamadiin galfadhu gaafadhu dhugaadhaa wanni naasee jedhe yoo ofitti cabse raga maal godhaa barbaada sima gaafadha yoo ta'e yoo ta'uu baatan launoo miti alaa kullee haala nama waan jechuu barbaadu ati eega uummata si koomandoo jettee hin arrabsin warri amma himaa jirtu si arrabsaa jiru walloltaniin kuni hiriyootuma keeti warri mugizee hunda mana kee taa'uu modeera sosoruma mana keetitti si galame I think inatti fakkaata warri amma walloltaniin kun amma gaafin gaafa duraa ka'e gaafima sirrii ture ummata mallaqa ummata gaafatanii sirriidha gaafii mallaqa ummataa keessa wanni taargeet godhee dubbiin babal'ifamee gara ganda biraa
zoorfamu hin jiru ture. Ala kulli haal ati egaa uummata xiqqoo mandoon arabsiin uummanni akka uummataatitti uummanni kamuu kabajaa qaba. Biyya hayyuu uummata biyya keessa jiru hunda walitti qabata. Haadhaaf abbaa keenya ilaallata waan ta'eef yoo duraan jettee jiraatte miira keessa galtee rabbi si haadhisu hin jedhin immoo hin jenne warri immoo uummata xiqqoo mandoo arrabse jedhu asaa fidu warri tiktookii irraa kunniin matama ofii bakka bu'a yoo tolches yoo balleesses hin gaafanna jara ani akka obboleessa kiyyaa tokkotti wanni siin jedhu ani yeroo baay'eetitti himaa ture deebii namaa hin deebisinii bakkuma argite hin dhaabatinii siin jedhe diddeetuma xilliq jettee galtii hunda seenta amma ati maa iluu na jala arrabsan jettee seenee jettaa jedhaa jirta isaan immoo nu arrabsuun itti tolee dhaqee nama ol galchee fi akkami baay'atuuf achi taa'a jedhaa jiru dubbii wal jala gorte natti fakkaata sii galee miti jarri amma reef gizee kana gizee dhageeffadhu anamma beekamaan si gaafadha malee sillee kaleessa moo yoomillee dhageeffataa ture dheengadda dhageeffataa ture manguddummaa daalachaan taa'illee dhufee gubbaraan si walii galuu dinnaan gasseene sii galeemi hin barbaanne waan dubbii kun akka bal'atu hin barbaanne ammaaf obboleessa wajji nyaanne wajji dhuyne ummanni wantaa miti ummata jallina namaa qabu miti gargaarsuma madiratti hirmaattee halkanii guyyaa oromoof dhaabbadheetu kana ummata kam caala warra kennu sii galee miti hin beeytaati sii galee miti ummata kam caala dhalaan isaanii dubartiin isaanii ummata arjaa kana hoo jedhu oromoon biraa arjaa miti hin kennu jechuu kiyyaa miti ummata ofiiti beela'ee beela baasu amma ijoollee makeen kama gargaarsuma madheen gadda ture kana iyyuu harka guddaadhaan maaltu akka maal ta'e kennaa ture kuni rizaaltiin iji ummata kaameraadha atillee hin beeyta waggaa dheeraa guuraa jirta kanaaf ummanni kabajaa sii qaba ummatatti hin bu'ini warra akka dhuunfatitti wal loltaniin abbaa nama kamuu haa ta'u ibina naanu yoo ta'e qixxee wal arrabsaa harkaanuu wal tumname nama sitti roorrise ofirraa dhoofuun sirriidha gaafin gaafa duraa gaafatame gaafi sirrii ture hangaafsan illee sagalee haadha faa ta'ee faa ibraa faa dhagaa ture sirriidha mallayni ummata eessari jira jedhee ummanni si gaafachuun sirriidha ati rabbii miti jechuudha mallayni ummata walii qabame mallayni walloo guurame eessaa jechuun gaafii sirrii ture gandatti wal galchuu fi gandaa wal arrabsuu kanatu gaarii miti malee gaafin ummataa sirrii ture kanaafi ammas har'as borus abbaa akka dhuunfatti sitti wantaa jedhe sitti roorrise ofirraa dhogguu dandeetta sababaa ati baada ati hojjette wanni gandi kee ati irraa dhalatte arrabfamuuf hin jiru badii namni biraa si godheef immoo wanni ati gandi namaa arrabsituuf hin jiru kun kanumaan xumurama kanuma yoo namni wanta ta'e walitti kallattii wal loltaniin ka carraa argannu taate engadda araaramtaniin turre wali isin araarsuu yalla engadda araaramtaniin turre amma maaltu lola lammataa kana fidere jiddumaanuu hin dagadhe engaddi matakkayyuu hin deebisinii maal jedhanii mammaatan beeka simbirreeni baara keessa albaate jedhaan baarri xuraa'uu danda'a jedhan digalee amma akkasanii mubee xureessuu illee hin danda'ani mubeeni onnee ummata oromoo keessa jira digalee maaliif nama onnee ummata oromoo keessa waa godhate namni tokko lama yookaan garee uummatee abadan baasuu illee hin danda'u kanaafuu mubee ati maslii hin deebisinii fi itti dhiisi jenneen amma yoo araarsa maarroo jedhanillee ummanni si galee waan dubbii waan firee hin qabne araaramuu hin danda'amu kanaafuu mubee mamichaan jala jedhisu